ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaa iddoo fagoodhaaf iddoo dhiyoo kan jirtan martinuu maqaa Waaqayyoo isa jiraataan attam jirtuu nagaa Waaqayyoon sin gaafadha. Ameen. Nagaa araarri Waaqayyoo hunda keenyaaf kan baay'ate nuuf haa ta'u. Araarsummaan giftii keenya maaramii eegumsaan ergamoota Waaqayyoo waadaan qulqulloota tolootaaf wareegamtootaa arjummaan abbaa keenyaa kan fayyisaa keenyaa kan Madiyaaniyaalam Kiristoos hunduma keenyarra olee bulee haa jiraatu. Maatiiwwan Waaqayyoo akkuma beekamu adoolessa 12 ji'a ji'aadhaan yeroo hundumaa ayyaana qulqullichaa Mikaa'elii jedhamee ni kabajama. Haaluma kana ilaalchisee barumsa dubbii Waaqayyoo walijjin barannaa Waaqayyo nu haa barsiisu. Mata dureen waa'ee ergamaa guddicha kanaa kaafnee waliin barannu mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoomsa 1 ijoo jiru. Akkas jedha. Ergamaan aboo guddaa qabu otoo inni samiirraa gadi bu'uu nan argee ulfina ergamaa kanarraan kan ka'es dacheen lafaa ni iftee jedha. Egaa qulqulloonni Yohaannis abbaan wangeelaa qulqulluu Yohaannis abbaan ergaa abbaan mul'ataa jaalallee gooftaa inni jedhamee inni giftii keenya dubaroo maaramii tulluu qaraanii irratti bakka hunda keenyaa bu'ee imaanaa gooftaa harkaa nuu fuudhee maal jedheenii ergamaa aboo guddaa qabu ergamaa silxaana guddaa qabu otoo inni waaqarraa gadi bu'u nan arge jedhe. Itti aansee lammaffaa irratti immoo ulfina ergamaa kanarraan kan ka'es dacheen lafaa ni iftee jedhe. Egaa ergamaa aboo guddaa qabu silxaana guddaa qabu achumaan immoo dachee lafaa kana ibsuudhaaf illee ulfina guddaa kan qabu jedhe. Egaa ergamaan kun inni eenyudha? Ergamaan aboo guddaa qabu inni jedhame kun kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee akkuma jiru qulqullicha Mikaa'eliidha. Qulqullicha Mikaa'eliin kun hiiki maqaa isaatii Mikaa'el jechuun eenyu kan akka Waaqayyoo jechuudha. Egaa ergamaan kun dhugaadhumatti ergamoota baay'inni isaanii akka bokkaa roobuu ta'e irratti hoogganaa isaanii dura bu'aa isaanii aboo guddaa akka qabu kitaaba qulqulluu keessatti caafamee jira. Akka fakkeenyaatti mee iddoo sadiin sinii caqasa. Isa jalqabaa Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoomsa 13 irratti gara Iyyaasuudhaa gaafa dhaqee ati gara kameessaa dhuftee jedhee gaafa inni gaafatu anoo ergamoota Waaqayyoo raayyaa isaanii hundaa irratti hoogganaa isaaniiti jedhee yeroon itti dubbatu agarra jechaadha. Karaa adda biraa ammas Matsaafa Raajii Daani'eel boqonnaa 12 irratti ergamaa isa guddaa ergamaa hoogganaa ergamootaa akka ta'e guyyaa sadhumaa sanallee ijoollee Waaqayyoodhaaf dhaabbatee fayyii oolchuudhaaf gargaaruuf akka jiru caafamee jira jechaadha. Karaa adda biraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoomsa 7 irrattis lola irratti samii irratti lolatu ta'ee lola kana irratti hangafni ergamootaa qulqullichi Mikaa'el seexanootaaf raayyaa isaanii ni injifatee isaanis injifatamanii samii irraa gara lafaatti gad darbatamanii jedhee jira. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 16 irrattis guyyaa sadhumaa sanaa hangafni ergamootaa qulqullicha Mikaa'eliidhaanii fiinoon hin afuufamaa. Fiinnoon afuufamu kunis warra du'an du'a keessaa kan kaasuudha jedhee caafamee jira jechaadha. Egaa maal jechuun barbaade ga'e maatii Waaqayyoo caqasan ammas ni tuquu yaale kana keessatti hangafa ergamootaa ergamaa isa guddaa akka ta'es caafamee jira jechaadha. Kanaaf egaa Yohaannis ergamaa aboo guddaa qabu utunni samiirraa gadi bu'u nan argee ulfina isaarraan kan ka'e dacheen lafaadhaa inni iftee jedhee ulfina ergamaan kun kabaja ergamaan kun qabu ibsu akkuma inni yaale kitaaba keessa caafamee jira waan ta'eef Waaqayyo biraatii ulfina guddaa muudama guddaa argatee jira waan ta'eef akkas jedhee dubbate jechaadha. Karaa adda biraa walumaa galatti kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee ergamaa isa guddaa kana ilaalchisee wanti hojiin hojjetu gargaarsa dhala namaaf inni godhu aboo isaaf kennameen taayitaa isaaf kennameen muudama isaaf kennameen waan guddaa akka inni hojjetee caafamee jira jechaadha. Mee isa kana immoo gaggabaabseen tokko lama isinii ibsuudhaaf yaala. Inni jalqabaa
seera uumamaa boqonnaa 19 lamarratti kaasnee gaafa laallu magaalaa badiisaa keessaatii ijoollee waaqayyo wadaaja waaqayyo warra ta'an harka isaanii qabee baasuu kan danda'udha. Inni taanu lammaffaa irratti kan ilaallu seera uumamaa 48 lakkoofsa 16 irratti ijoollee waaqayyo warra eebbifamoo kan eebbisuu danda'udha. Maaliif jennaan Yaaqoob akkas jedhe, ergamaan abbaa koo inni kaleessa abbaa koo eebbisaa ture yaa ijoollee koo sinaa eebbisu jedhe. Ergamaan waaqayyo nama eebbisa jechaadha. Sadaffaa irratti seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 19 irra gaafa ilaallu ergamaan waaqayyo kuni ijoollee waaqayyo dura bu'ee kan geggeessudha. Diina ijoollee waaqayyootti immoo dukkana uwwisuu kan danda'udha. Akka isaan gara ijoollee waaqayyoo darbanii miidhuu hin dandeenyedhaaf, akka isaan hin sochooneedhaaf dukkana kan itti uwwisuu danda'udha. Maarree Israa'el warri foonii sun gaafa biyya garbummaadhaa ba'anii biyya abdiitti deemaa jiran sana duumessa torbaanii golgee isaan eegaa ture jedhami ture. Duumessa torbaanii isaan eegaa ture. Duumessi torba kun iccitii mataa isaanii danda'e qabu. Tokko dura isaanii bu'ee ifaan geggeessa ture. Duumessa tokkoon ifaan geggeessa. Duumessa ifaan geggeessa. Duumessa tokko akka bokkaan isaaniin miine, akka aduun isaan hin gubneef isaan golga ture. Duumessi inni sadaffaan, arfaffaan, shanaffaa fi ja'affaan immoo maal godha ture? Bitaa mirgaan, fuulduraaf teellaan qorra akka isaan hin miineef, wanti biraan akka isaan hin miineef isaan eega ture. Inni torbaffaan immoo diina ijoollee waaqayyoo kanatti dukkana duumessa dukkanaa itti uwwisee akka isaan hin sochoone kan godhu ture jechaadha. Kanaaf gaafa sana Fari'ooniif duuka bu'oonni isaa, loltoonni isaa saragallaa sibiilaa 600 hiriirsanii gaafa isaan galaana diimaa cinatti balleessuudhaaf itti dhufan yeroo Israa'eloonni sodaatanii raafaman san teellaatti deebi'ee jedha kutaa kitaaba qulqulluu kanarraati. Teellaatti deebi'ee akka isaan hin sochooneef, akka isaan hin qaqqabneef dukkanatti uwwisee jedha. Seera ba'uu 14-19 irraa. Kanaafuu ergamaan kun aboo waaqayyo isaaf kenneen aboo guddaa qabu kanaan diina ijoollee waaqayyootti dukkana uwwisuu danda'a kan jechuu dandeenya. Kanaaf jechaadha. Karaa adda biraa seera ba'uu 23 lakkoofsa 20-23 irratti ijoollee waaqayyoo dura bu'ee geggeessee gufuu isaan jira jiru buqqisee biyya abdiitti kan isaan galchudha. Kanaaf seera ba'uu kanarraa akkas jedha dubbiin waaqayyoo, qajeelfama waaqayyo kenna. Israa'elotaan akkas jedhe, isin fuuldura bu'ee akka isin geggeessuu fi karaa akka isinitti agarsiisuu fi biyya isinii qopheesse biyya abdiitti akka isin galchuu fi ergamaa koo isin fuuldura nan erga. Maqaa kootu isa keessa jira, natu erge. Kanaaf isa irratti hin gungumin, kanaaf isa duratti cubbuun hojjetin, ati dogoggortee balleessitee jennaan balleessaa kee si adabuu danda'a jedhee caafamee jira jechaadha. Kanaafuu ergamaan kun aboon isaaf kennameenii kana gochuu kan danda'udha jechaadha. Karaa adda biraa shanaffaa irratti ergamaan kun ergamaa akkamiiti? Mannaa waaqarraa buusee ijoollee waaqayyoo kan nyaachisudha. Seera ba'uu 16:35 Faarsaa 78:24. Maarree yeroo isaan lafa onaa keessa deemaa turan san yeroo beela'anii waan nyaatan dhaban san karaa ergamaa kanaadha waaqayyo mannaa waaqarraa gadi roobsee harcaasee akka isaan nyaachisu taasise. Waa'ee isa kanaa yeroo dubbatu Daawit akkas jedhe Faarsaa 78:24 gubbaa irratti Israa'eloonni yeroo beela'an sana nyaata ergamootaa nyaatanii jedhe. Nyaata ergamootaa nyaatan yeroo jedhu ergamoonni waa tokkoyyuu hin nyaatan, waa tokkoyyuu hin dhugan. Kan isaan nyaatan galata waaqayyoo dhiyeessan sanatu nyaata isaaniif ta'ee nyaatu malee. Kanaaf hin nyaatan jechuun maal jechuudha ree? Harka ergamootarraan kan isaaniif kenname waaqarraa kan dhufe mannaa sana waan nyaataniif jechaadha. Kanaafuu mannaa gaafa sanaadha ajaja waaqa biraa fudhatee aboo waaqa biraa fudhateen galgalaaf ganama kan isaan sooraa ture ergamaa kan akka ta'ee caafamee jira jechaadha. Karaa adda biraa torbaffaa irratti ergamaan kun ergamaa akkamiiti? Ergamaa nama ijoollee waaqayyoo arrabsuu deemu, nama ijoollee waaqayyoo balleessuudhaaf deemu, kan akeekkachiisuu fi kan qajeelfama itti laatudha. Seera lakkoofsaa 22 irratti Baalaaq waaqa tolfamaa kan waaqessu sun ijoollee waaqayyoo yommuu dhufan gara biyya abdiitti deemuudhaaf karaarra gaafa jiran san mootichi Baalaaq birrii kenneefi warqee kenneefi dhaqi saba dhufaa jiru kana abaari balleessi jennaan inni immoo yeroo birrii kana fudhatee abaaruudhaaf ka'u ergamaan kun daandiirra dhaabate daandii sanarra akka hin dabarre akka deebi'u godhee ture. Garuu inni arguu hin dandeenye. Dursee birrii argeera waan ta'eef, dursee warqee kennameef argeera waan ta'eef
dhumarratti garuu harreen agarte gaafa isheen ergamaa kanaaf jilbeenfattee sagadde afaan namaadhaan haasoftu idda sanaa booda iji isaa banamee argee harree kan agarte ofii arguu kan dadhabe kana harree gadi ta'ee ergamaa waaqayyoo arge jechaadha. Kanaaf ergamaan kun maal ittiin jedhee maal goonaan harree kana rukutu utuu harreen kun dubbachuudhaa baatteetti ta'e silaasitti morma keessarraa mureen harrattii gadhiisan ture. Kanaaf waaqayyo dhaqii eebbisi malee hin abaarin siin jedha. Akkamiin nama waaqayyo eebbisi abaaruudhaaf deema jedhee akeekkachiise jechaadha. Kanaafuu warra karaa jal'inaarra deemaa jiran ergamaa karaa sanarraa deebii jedhee akeekkachiisuu fi gorsu jechaadha. Haaluma kanaan Baalaam illee tulluu torba yaabbatee birrii fudhate sanaan gaafa abaaruudhaaf jedhu waaqayyo eebbisi malee hin abaarin siin jedheera jedhee bukkee dhaabatee gaafa isa akeekkachiisu tulluu torbarra dhaabate tuntunoo torba aarsaa dhiyeesse si'a torba eebbise jechaadha. Yommuu kana ture mootichi Baalaa gaafa balleessuudhaaf jedhu mala kan biraallee maleetu akka inni waaqa tolfamaa qalama qalee akka isaan karaa irratti waan nyaatamee dhugamu qopheesse. Israa'eloonni yeroo dhufan immoo itti goranii sana hawwatanii ejjaan qabanii kufaniif gorsa kan biraa gorseera jechaadha iccitiidhaan. Mul'ata boqonnaa 2 lakkoomsa 15 irratti barraa'ee kan jiru sana jechaadha. Kanaaf walumaa galatti ergamaan kun karaa badiisaarra warra deemuudhaaf jedhan karaa badiisaarra deemee nama waaqayyo arrabsuudhaaf kan jedhu eebbisi malee hin abaarin jedhee akeekkachiisuu nama danda'udha jechaadha. Karaa adda biraa 8ffaa irratti ergamaan kun aboonni qabu maal innaa jettani sagalee misiraachoo itti himuudhaan nama bara dheera gaddaa turan gammachiisuu kan danda'udha. Maanuhee haadha manaasaa gammachiisee Saamsoonin akka isaan argatan taasiseera. Matsaafa abboota firdii boqonnaa 13 achirraa arguu dandeenya jechaadha. Inni kan biraan waa'ee guyyaa har'aatti waa'ee adoolessa 12 yookaan hamilee 12tti gaafa deeminu immoo lammaffaa matsaafa moototaa boqonnaa 19 lakkoomsa 35 irratti aboon ergamaan kun qabu aboo guddaa, aboo ulfaataa, aboo cimaa ta'uu isaa agarra. Achirraa akkas jedha. Lammaffaa moototaa 19:35 irraa Sanaakireem mootiin biyya Faaris Hisqiyaas biyya Yerusaalemitti biyya Yihudaatti duulee jedha. Mee abbaa sin oolchuun arga, mee waaqayyo keessan sinaa oolchu jedhee xalayaa doorsisaalee irratti barreessee dhugaadhumatti baay'ee sodaachisaa ture. Hisqiyaas baay'ee sodaate. Ummati Yerusaalemiif biyya Yihudaa jiraatan baay'ee sodaatan. Xalayaa sana fuudhee dhaqeetti fuuldura taabota waaqayyootti diriirsa jedha. Ilaali yaa Waaqo xalayaa kana dubbisi. Humna qaba yeroo qaba jedhee nutti daadhachaa kan jiru mootii Sanaakireem biyya Faaris kana mee ilaali jedhee xalayaa sana fuuldura waaqayyootti dhiyeesse jedha. Teellaatti deebitanii boqonnaa 18 irraa kaastanii dubbistanii arguu dandeessu. Waggaa kana ture maatiiwwan waaqayyo yeroo sanaa raajaa waaqayyoo Isaayaasiin raajaa isaa itti ergee maal jedhee mootiin kun hin dhufa malee deebi'ee hin galu hin sodaatin jedhe. Kanaaf akkuma jedhee dhaadhate fooniin dhaadhatee dhufe meeshaa isaa abdatee loltuu 185,000 biyya Yerusaalemitti naqee hiriirse. Loltuu 185,000 gaafa 11 jechaadha. Adoolessa 11. Akkuma kana hiriirseen gaafa 12 ganama isaan barbadeessuudhaaf hiriirsee qophiidhaan akka isaan bulan taasise. Gaafa ganama barii lafti bari'u gaafa 12 ganama barii ergamaa isaa guddichi kun aboo guddaa inni qabu qulqullichi Mikaa'el qofaa masaa dhufee jedha. Qofaa masaa barrisaa dhufe. Dhufee loltoota 185,000tti jedhee hafuura isaatiin afuufe. 185,000 achitti badduu baanii dhuman. Galanni guddaan waaqayyootiif haa ta'u. Galanni guddaan waaqayyootiif haa ta'u. Waggaa kana ture egaa Sanaakireemin immoo nambise. Sanaakireem immoo gaafa loltuu isaa badduu baan argu hoogganaan gaafa inni du'u gaafa argu achitti jara sana reeffa isaanii dhiisee kotte na baase jedhee biyya isaatti deebi'ee dhaqee waaqa tolfamaa isa dura jilbeenfate jedha. Waan ta'e kana ijoolleen dugda isaa keessaa ba'an gaafa dhaga'an muka moonyin tumanii isa ajjeesanidha. Kanaaf ergamaan kun ilaalaa jiran qofaasaa 185,000 loltuu barbadeessuu jechuun maal jechuudha? Mee kitaaba kana seenaasaa kana guutummaa dubbisaa. Ani yeroo keenyaaf jecha gabaabseetan haayilaayitii ishee duwwaan gura simboosuu barbaade. Inni kan biraan ergamaan kun ergamaa akkamiitii? Ijoolleen waaqayyoo yommuu isaan diinaan dararaman akka malee qabamanii hidhaman boolla keessatti haa ta'u
mana hidhaa keessatti haa ta'u dhaqee dafee kan qaqqabee bira ga'udha. Qabee bira ga'eeraa ta'e akka hamaaf hamtuun isaa hin arganneef kan oolchudha. Maarree silas ergamaan waaqayyo kan inni uumeef rakkinarraa, gidiraarraa, balaarraa akka nu ittisaniif kan inni silayyuu nuuf ramade, nuuf uume. Kana waan ta'eef ergamaan kun immoo aboo guddaa qabu keessaatii mee matsaafa raajii Daani'eel boqonnaa tokko, matsaafa raajii Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 21, matsaafa raajii Daani'eel boqonnaa 12 tokkorra kan jiru ilaaluu hin danda'ama. Mee kanneen keessaatii matsaafa raajii Daani'eel boqonnaa 6 tokkorra ilaalla. Matsaafa raajii Daani'eel tokkorraa kaasni gaafa ilaallu Daani'eel namni waaqayyoo biyya Yerusaalemiiti biyya Baabiloonitti booji'amee kan ture. Biyya sana keessatti amantii isaa qabatee waaqayyoon gammachiisee kan jiraatu. Waaqayyoo hubannaa, beekumsa, ogummaa waan laateef warra saba sanaa biyya sanaa hundaarra caale. Tokkoffaa ta'e argame. Kanaaf irratti hinaaffaadhaan ka'an. Hinaaffaadhaan ka'anii iccitiidhaan tumaa wayituman. Akkamittiin jira kana balleessuu qabna jedhanii. Guyyaa 30 guutuu namni tokko gara waaqa isaatti akka hin iyyine, akka hin kadhanne goona jedhanii mari'atan. Daani'eliin kanaa yoo itti hidhanne malee karaa biraa qabachuu hin dandeenye. Waan hundumaaf xanqaaqqaadha of eeggata jedhan. Dhugaadha ijoolleen waaqayyoo waan hundumaan of eeggatu. Kabaja isaanii beeku, mirga isaanii beeku, dirqama isaanii beeku, of eeggatu. Kanaaf karaa biraa dadhabanii karaa amantiitti dhufan. Guyyaa 30 gidduutti namni tokkollee akka gara waaqa isaatiitti waaqa isaa kamitti hin iyyine kan jedhu gaafa seera baasan. Daani'el garuu balbala foddaa maskootii isaa kallattii ba'aa biiftuun kan jiru banee ganamaa kaasee amma galgalaatti kallattii ba'aa biiftu galagalee waaqa isaaf galata dhiyeessuu, kadhannaa dhiyeessuu jalqabee jedha. Hordofaa waan jiraniif sakatta'anii kunoo kana gochaa jira jedhanii qaban. Silayyuu immoo namni kana godhoo jiraate immoo leenci agabuu guyyaa 7 ture. Boolla leencaatti hagatamu kan jedhu ture. Tumaan isaanii haaluma kanaan ture egaa maatiiwwan waaqayyoo sagana nadheessanii kana sababa godhanii yakka biraan dalagne waaqayyoon maa kadhate, waaqa isaatti maa boo'e, nu faana waaqa tolfamoo waaqessu maa dide jechuurraan kan ka'e mootitti dhiyeessanii sila labsiidhaan tumaan tumameera waan ta'eef qabanii boolla leenca guyyaa 7 agabuu bule keessatti gatan. Dhagaa guddaa immoo irra kaa'an chaappaa mootiidhaan immoo chaappeessan jechaadha. Uggaa kana ergamaan aboo guddaa qabu kun, ergamaan ulfina guddaa qabu kun tu chaappaa sana hin baniin duukaa lixee leencota nana firashii ta'aafii malee badeedemsii ta'aafii malee akka ittiin buune jedhe. In ajaje jechaadha. Kanaafuu leenconni kun afata ta'aniif, uffannaa ta'aniif, hafuura isaaniitiin tajaajila godhaniif jechaadha. Jarana nama waaqayyoodhaaf uumamni iyyuu galata dhiyeessa. Mi yaadadhaa abbaa Gabra Manfas Qiddusiin leenconni 60 qeerransi 60 isaan faana turan. Kan waaqayyoo kan ta'aniif uumamni hundumtu sodaadhaan galata laatuuf silayyuu immoo dhalli namaadhaa bineensota hundumaa irratti gooftummaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu akkana godhan. Inni itti aanu maal godhachumaan isinitti fakkaata? Biyya Yerusaalemitti qajeele duumessarra balali'aa, qilleensarra balali'aa dhaqee Hinbaaqoomiin arge. Hinbaaqoom uggaa kanatti maatiiwwan waaqayyoo warra minaan makaraniidhaaf daboodhaaf nyaata geessa ture. Gaafa kanaa yaa Hinbaaqoom dhaabadhu, namni waaqayyoo Daani'el boolla leencaa keessatti hidhamee jira. Kanaaf nyaata baattee deemtu kana isaaf geessi. Kunoo Baabiloonitti boolla leencaatti keessatti gatamee jiraatii, hidhamee jiraatii jedhe. Yommuu kanaa Hinbaaqoom akkas jedhe. Ani Baabilooniin maalittan beekaa? Lafa Daani'elitti hidhamee boolla leencaa maalittan beekaa? Gaafa jedhu ani sin geessaa kottu jedhe akka cululleen wicii qabdu rarraastee deemtutti nyaata inni baatee jiru rarraasee Baabiloonitti geessee utuu dhagaa sanarraan baniin boollicha keessa seensisee bira taa'ee afaan kaa'igaa jedhee eddan afaan kaa'ee nyaachisee obaasee booda egaa daboo keef immoo geessi jedhee isa si eebbisee daboo isaaf immoo geesse jedhe. Amma kana yeroon isinitti taasisu kun mammaaksa miti. Matsaafa 81 keessatti kan argamu matsaafa tarafa Daani'el jedhu boqonnaa 13 irra jira. Isin guutummaa isaa achirraa dubbisa. Akkasittiin nyaata geesseef jedha. Egaa Hinbaaqoom bara sana dargaggeessa ture. Raajii hin taane eddasii barumsaa raajota warra guddaarraa barate raajota warra xiqqaa faana ramadamee jechaadha. Matsaafa tarafa Daani'el 13:31 irraa iccitii amma arguu dandeessu jechaadha. Kanaafuu ergamaan kun aboo guddaa akkasii qaba.
waan cufamee jiru tokko utuu hin banin seenuu danda'a. Seenee namallee fuudhee seenuu danda'a. Egaa waa'ee iccitii kanaadhaa waan beekuuf Daani'el garbichi Waaqayyo hojjetaan Waaqayyo maal jedhee Matsaafa raajii isaatii boqonnaa 10:21 irratti anaan kan na gargaaru jedhe hangafa ergamootaa eegduu saba Israa'el kan ta'e qulqullicha Miikaa'elii malee kan biraan qabu jedhe anaan kan na gargaaru jedhe. Kanaaf ergamaan kun dhugaadha aboo guddaa akkasii ulfina guddaa akkasii gargaarsa akkasii dhala namaaf godha. Kanaaf hin jaallanna, kanaaf hin kabajna, kanaaf guyyaa baatii ji'a isaa yaadannoo ji'a isaatii naaf dhaabadhu jenne. Naaf dhaabadhu kan jennuuf immoo akkasumaan miti caafamee jira waan ta'eef. Matsaafa raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoomsa 1-2 irratti akka jedhee caafamee jira. Ergamaa inni guddichi guyyaa isa dhumaa sana guyyaa rakkoo hamaan takkaa ta'e hin binne dhufuudhaaf jiru sun dhufuudhaaf jira. Gaafa sana ergamaan inni guddaan ijoollee Waaqayyoodhaaf dhaabbatu hin kaa'a jedhe. Warra maqaan isaanii galmee Waaqayyoo irratti barreeffames rakkinicha jalaa hin oolu jedhee caafamee jira. Hin dhaabbata jechuun egaa miila lamaan dhaabbata jechuun miti. Araara kadhachuudhaaf dhaabbata, ifama kadhachuudhaaf dhaabbata, dhiisif jechuudhaaf dhaabbata jecha namaatii Waaqayyo. Kanaaf nutis ji'a ji'aan na dhaabadhu kan jennuuf iccitii kana caafamee waan jiruuf jechaadha. Karaa adda biraa ergamaan kun maalidha? Ijoollee Waaqayyoodhaaf dhiifama araara kan kadhatudha. Matsaafa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoomsa 11 akka jedhe. Matsaafa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoomsa 11 irratti akkas jedha. Maali yaa Waaqayyoo biyya Yihudaaf biyya Yerusaalemitti biyya Israa'elitti waggaa 70 guutummaa dheekkamteetti. Maaloo yaa Waaqayyo maaliif dhiifaman guutuu fi waggaa 70 guutuu isaan adabdeetta maaf hin dhiiftuu fi jedhee Waaqayyoon kadhatee jedha. Waggaa kana Waaqayyoos ergamaa kana bifa gammachiisuuf jajjabeessuun deebii laatee fi kanaan booda'oo biyya isaanitti akka isaan deebi'an nan taasisaa jedhee deebii laatee fi jedha. Kan nama dhibu maatiiwwan Waaqayyoo kitaaba Saforjidii si'ana ba'urraa gad akkas jedha. Kitaabii inni oriijiniin jalqabaa akka jiru forjidiin isaa jira. Saforjidii si'anarraa garuu akkas jedha. Biyya Yihudaaf biyya Israa'elitti waggaa 70 dheekkamteetta sichi immoo meeqa tafaa jedha. Dhugaa dubbii kanaa hubachuu abban barbaaddan kitaaba isa kan Oromeeffaa abbaa gammachiis jalqabaa sanaaf isa si'ana ba'aa jiru. Kitaaba Amaariffaaf Oromiffa isaa ol bukkee kaadhaa laasin. Ol bukkee qabaa laalaa. Dogoggora isaan agartu. Kanaaf inni si'anaa kun akkanatti immoo dalga fi micciiree jira jechaadha. Egaa kuni kakuu moofaa keessaadha. Kakuu haaraa keessatti edda gooftaan dhufee dhalateetii hin barbaachisu waa'een ergamootaa kan jedhan jiraachuu malu ta'a. Kakuu haaraa keessatti ga'een ergamootaa guddaaf olaanaadha. Waa'ee Kiristoosii, waa'ee kiristaanummaa keessatti ga'een ergamoonni qabanii guddaaf olaanaadha. Isa jalqabaadhaa waa'ee madhala giiftiin keenya dubaroo maaramiin gooftaa keenya akka isheen ulfoofte akka isheen durbummaan ulfooftee durbummaan deessee durbummaadhaan jiraatte dhala namaatti kan lallabe iyyuu ergamaa kanaadha. Giiftii keenya maaramiitti iyyuu kan lallabe ergamaa kanaadha. Ergamoota Waaqayyooti qulqullicha Gabreeliidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 kaasnee arguu dandeenya. Gaafa gooftaan dhalate fayyisaan dhalate jedhee kan lallabe ergamaa kanaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoomsa 1 kaasee haga 14 arguu dandeenya. Karaa adda biraa gaafa gooftaan du'a mo'ee ka'e inni jiraataa du'a keessa maaliif barbaaddu ka'eera jedhee kan lallabe ergamaa kanaadha. Maatiiwwan 28 lakkoomsa 5. Gaafa inni ol ba'es utuu ilaaltanii inni ol ba'e utuu isin ilaaltanii deebi'ee dhufuudhaaf jira jedhee kan lallabe ergamaa kanaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoomsa 11. Egaa ergamaan kuni ga'eenni kakuu haaraa keessatti qabu sanarra immoo daran guddaa caalayyuudha. Waa'ee Kiristoos ergamaa kanarraa barre. Kanaaf gaafa gooftaan deebi'ee dhufullee gooftaan deebi'ee dhufaa jira waan ta'eef warri duutan du'a kee haa kaasi madhaa jedhee kan lallabu kan duuta du'a kee haa lammasu ergamaa kanaadha. Tokkoffaa Qorontos 15:51. Tokkoffaa Tasalonqee 4 lakkoomsa 15 arguu dandeenya jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo kakuu haaraa keessattis ga'een ergamaa kanaa aboon ergamaa kanaa gargaarsi dhala namaaf inni kennu guddaadha. Keessumatti kakuu moofaa keessatti akkuma warra hidhaman sana gargaaraa ture kakuu haaraa keessattis mana hidhaatuun baniin seenee ifa laatee yeroo inni mana sana keessaati jaalallee Waaqayyoo kan ta'an hidhaa keessaa baasu nagar. Mee hojii ergamootaa yookaan hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 12 lakkoomsa 12 irraa kan jiru kaasnee ilaalla.
Phexrosin qabanii hidhanii jedha. Maaliif waa'ee Kiristoos lallabde jedhanii qabanii hidhan. Gaafa qabanii hidhanii harkasaa cancalaan hidhanii millasaa cancalaan hidhanii reebanii bulleessanii mana hidhaa keessatti gataniidha. Yeroo sana keessa ari'atamni guddaan barattoota ture waan ta'eef akka gooftaan du'a mo'ee ol ba'een. Hoggaa kana qulqulluun Mikaa'el kun mana hidhaa sana keessa seenee jedha. Mana hidhaa keessa gaafa seenu manni hidhaa dukkanni sun inifee jedha. Inifee jedha. Inife. Erga sanaa booda cinaacha qulqulluu Phexros rukutee Phexros ka'ii na duukaa bu'i jedhee isa dammaqsee jedha. Hoggaa kana yeroo inni cinaacha isaa rukutu yeroo inni ka'ii jedhee abboomu madaan isarraadhaa hin bade. Dhiigni isaa dhangala'e sun hin qoore. Dhukkubi isarra jiru sun irraa bade. Cancalli harkaan milatti jiru akka daaraatti irraa harca'e. Na duukaa bu'e yeroo inni jedhu mana cufaa sana keessa duukaa bu'ee jedha. Mana utuu eegduun mana hidhaa sanaa hin argin duukaa bu'ee jedha. Kanaammoo jaran ifaanillee manicha guutee mana hidhaa sana ifaanillee guutee jechaadha. Egaa edda duukaa gadi baasee booda obboloonni kee mana harmee Maarqos ta'anii waa'ee kee dhiphatanii kadhachaa jiru waan ta'eef dhaqi waan Waaqayyo ergamaa isaa ergee siif godhe immoo isaanitti immoo himi jabaadhaa jedhe jabeessi immoodhaa jedhee ba'ee sokkee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo kana egaa ba'eessa goonee hundi keenya beekna jechaadha. Kanaaf ga'een ergamootaa hundis baay'ee hundi isaanii ga'ee mataa isaanii qabu. Egaa inni guddaan akkuma qulqulluun Yohaannis dubbate ergamaan aboo guddaa qabu samaa irraa utuu inni gadi bu'u nan argee ulfina isaarraan kan ka'e dacheen lafaallee hin ifti jedhee mul'ata 18 tokkorratti kan inni barreesse ergamaan kun aboo isaaf kenname kana fakkaata jechaadha. Kana fakkaata. Aboon isaa guddaadha. Aboon isaa cimaadha. Kanaaf nuyi maal goonaree kanaaf ergamaa Waaqayyoo kanan jaallannu. Kanaaf ergamaa Waaqayyoo kanan kabajnu. Kanaaf ergamaa Waaqayyoo kanan akka daanni na gargaari jenna. Kanaaf ergamaa Waaqayyoon akka raajii Zakkaariyaas naaf kadhadhu jenna. Hin jenna. Maaliif jennaan namoonni tokko tokko akkamittiin ergamaan nama gargaaraa kan nama gargaaru Waaqayyoodha malee jedhu. Garuu ofiima isaaniitiin immoo har'a namooti baay'een abaluu na gargaari warra akkasiin rakkadhe jedhu. Namaanuu na gargaari jenna. Ergamaan Waaqayyoo na gargaaru yoo jenne maal isaatu cubbuudha. Egaa abbaan jedhe jedhu malee isin maatiiwwan Waaqayyoo na gargaari jedhaa. Na gargaari jedhaa. Ergamaan Waaqayyoo nu gargaara. Waaqayyo silas kan inni nu uumeef akka nu gargaaraniif hojii isaanii inni guddaan akka isa galateeffataniif akka isa faarfataniif inni lammaffaan immoo dhala namaa akka gargaaranidha. Faarsaa 90 lakkoomsa 11-12 irratti maal jedhe caafame jira. Milli kee dhagaatti akka hin buuneef milli kee dhagaan akka hin rukunneef ergamoonni Waaqayyo barru irratti baatanii si gargaaru si oolchu jedha. Warra fayyan akka gargaaraniif Waaqayyo ramade jedha. Kibroota 1:14 gubbaarras kanaaf ergamoota Waaqayyoo hin jaallanne. Ergamoota Waaqayyoo hin jaallanne jechuun mi'a akkamittiin? Hin jaallanne jechuun jaallachuu jechuun mi'a akkamittiin? Ergamoota Waaqayyoo jaallachuu jechuun hojiidhaan ta'uu qaba. Afaaniin miti hojiidhaan ta'uu qaba. Hojiidhaan ta'uu qaba yeroo jennu tokko fakkii isaanii akka isaanitti ilaallee qabachuudhaan. Yeroo kadhannaa keenyaa maqaa isaanii waamuudhaan. Yeroo faarfannaadhaa maqaa isaanii waamuudhaan. Goota biyya lafaayyuun faarfatama waan ta'eef. Karaa adda biraa ji'a ji'aan immoo yaadannoo isaanii gochuudhaan. Ji'a ji'aan yaadannoo isaanii gochuudhaan. Zikirii isaanii zakkaruu jechaadha yaadannoo yeroo jennu. Zikirii jechuun jecha giiziiti. Hiikisaa yaadannoo jechaadha. Amaariffaan mattaasabiyaa jedhama. Karaa adda biraa maqaa isaanii mana qulqullummaa ijaaruudhaan. Geessisa isaanii yookaan dirsaan isaanii dubbisuudhaan. Geessisa isaanii yookaan dirsaan isaanii dubbisuudhaan jaallachuun keenyaa in mul'ata jecha. Kana agarsiisuu qabna jechaadha. Egaa walumaa galatti maatiiwwan Waaqayyoo isattaan guyyaa biraa wajjin barannaa isa dhageenya kanaan Waaqayyo hunda keenya haa eebbisu. Ergamaan aboo guddaa qabu aboo guddaan isaaf kennameen kaleessa abboota keenya gargaaraa kan ture nu hunda keenya nu haa gargaaru. Seexana majaajii nu qortu nu dhiphistu amantiitti nu laaffisuu barbaadu nurraa aifatu. Egaa biyya lafaa dukkanoofte kana ergamaan kun nu ibsee biyya ifaan jiraannu biyya ifaa keessa akka jiraannuuf yama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya Waaqayyo uumaa keenya isa ergamaa kana nu ramadeef galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Isa dhageenyaan Waaqayyo nu haa eebbisu. Eegumsaan ergamaa kanaadhaa kaleessa akka ture har'as nu wajjin haa ta'u. Boris nu wajjin haa jiraatu. Galanni haa ta'u Waaqa ta'u kan ta'an abbaa ilma hafuura qulqulluufis har'as boris bara baraan ameen.